Oduu ijoom koomishiniin naamusaa fi farra malaammaltummaa damee baha Oromiyaa qaamolee nageenyaa godina Harargee lixaaf leenjii hubannoo seeraa kenneem. Godina Shawaa Bahaa magaalaa Mataaraatti waajjirri poolisii birrii miliyoona 3 oliin ijaaramee fi haaromfame eebbifame. Amma oduu bal'inaan koomishiniin naamusaa fi farra malaammaltummaa damee baha Oromiyaa qaamolee nageenyaa godina Harargee lixaatiif leenjii hubannoo seeraa kenneem. Leenjifamtoonni leenji'aa turan bu'uureffachuun caalmaatti tajaajila haqaa saffisaa ta'e kennuuf ni hojjennaa jedhan Araarsoo Mahammad gabaasa dabalataa qaba. Koomishiniin naamusaa fi farra malaammaltummaa damee baha Oromiyaa itti gaafatamtoota kutaa qondaala dagaagina naamusaa hooggansa qabeenya namaa fi loojistikii akkasumas itti gaafatamtoota waajjira poolisii aanaalee fi bulchiinsa magaalota godina Harargee lixaatiif ittisa yakka malaammaltummaa gahee qondaala dagaagina naamusaa qabeenya beeksisuu fi galmeessisuu akkasumas naamusa kenna tajaajilaa irratti guyyoota 2 leenjii kenneem. Leenjii guyyaa 2 kenname kana keessatti mata dureewwan gurguddoo 4 irratti tokkoffaan ittisa yakka malaammaltummaa fi tarsimoo isaa irratti, lammaffaa irratti naamusa waliigalaa kenna tajaajilaa keessatti fi sadaffaa irratti qabeenya beeksisuu fi galmeessuu, afuraffaa irratti gahee fi barbaachisummaa qondaala dagaagina naamusaa irratti leenjiin guyyaa 2 kan kenname ta'uu isaati jechuudha. Poolisiin yakka malaammaltummaa ittisuu fi yakkamtoota seeratti dhiyeessuu akkasumas naamusa gaarii dagaagsuu keessatti gahee olaanaa waan taphatuuf leenjiin kun kan kenname ta'uu itti gaafatamaan koomishinii naamusaa fi farra malaammaltummaa damee baha Oromiyaa obbo Adam Amaan himaniiru. Poolisiin gaheen poolisii hojii ittisa yakka malaammaltummaa fi naamusa gaarii dagaagsuu fi yakkamtoota seeratti dhiyeessuu keessatti gahee bakka bu'ummaa hin qabne gahee leencaa waan qabaniif dhimma kana milkeessuudhaaf leenjii kana haasawaan kan banan hoogganaan qajeelcha poolisii godina Harargee lixaa koomishinar Gargaaraa Haasuun hojiin dursanii ittisuu hojjetamu akka qabu yaadachiisan. Saayinsii amma fudhanne kanaan dursinee ittisuu, uummata marachiisuu, hubannoo kennuu, miidhaan inni fidutti argisiisu. Qondaaltonni poolisii leenjii kana irratti hirmaatan dubbifne tokko tokkos leenjii kenname irraa hubannoo guddaa kan argatan ta'uu himuun koomishinichas galateeffataniiru.